obbolota baga gammadanii namichi mucayyoo tana ulfeessee fi intalli abashaan mucayyoo tana arabichatti gurgurtee qabamaniiti jiru. Jalqabarratti muruwee dhugaa dubbachuuf galatoomii akka sagalee nama waliif ta'uun wal bira dhaabbachuun akkasumas mucittiin beerutti jirtu galaanee guddaa galatoomii akkanatti dhugaa dubbachuuf wal bira dhaabbachuun gaariidha. Inni akkuma argaa jirtanii namichaa fi niititti qabsiisanii jechuudha. Mubeen niitii tikeetti kuttee fi gaafa karaa boolee gaggeessitee deebitu dhaqxee achitti ijoollee duubanii ergee ishii qabsiise namticha wajjin hin geessan jechuudha. Na qabamaniitii jiruun isiniin jedha guddaa galatoomii warroota afaniis illee akkasumas warroota akkanatti rakkachaa jiraniif illee bira dhaabbatee akkanatti sagalee gaafa nama tokko ta'anii sagalee ta'anii ijoollee sanirree adaanuu danda'u jechuudha. Anna akkasii waan hundaafiyyuu dhugaa ishii waaqayyoon haa baasu ammaaf to'annoo seeraa jala oolchee jira Mubeeni. Akkasiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa nagaa isiniin gaafanne nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo warreen yuutuubii kana subscribe goonee gara keenyatti dabalamaa subscribe godha like gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Warreen like subscribe gootan guddaa galatooma. Egaa wantoota akkana wantoota barumsa qabu wantoota irraa barachuu dandeessan gara keessan fida. Inna hundumti keessanuu warreen viidiyoo kana ilaaltan warroonni gammaddan warroonni dhugaa dubbachuuf mucayyoo tana asantan jechuudha. Like subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inna waan akkasitti dhugaa dubbachuuf baay'ee takka dasna jedhee maaliif akkanatti mucattiin tuni nan dalagadha jetteetii ofan jijjiira jetteetii kan biyyaa baate malee mucayyoon xiqqoon tun sabiyyiidha akkuma argaa jirtanii daa'ima akkanan ta'a jetteetii yaaddee mana ishiitii hin baane jechuudha. Anna kanaafiyyuu warreen sagalee taataniif galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo galaaniin jechuudha. Galaaniin mucayyoo tanaaf kan egaa obboloota guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warreen mucayyoo tanaaf sagalee taatanii fi bira dhaabbattanis ittaan sudhaan immoo maal seetanii mucayyoon tuni beektanii daa'imallee gara isaanitti deemti malee nu wajjin galii nutu seeraan si gaggeessaa jedhanii gaafatti dhiyaatan ijoolleen keenya isheen diddeetu gara isaaniitti deemti jechuudha sodaattee yookiin immoo mucayyoon tun gar malee sodaachaa jirti jechuudha akkuma argitanii. Gara isaaniitti dheechiti gaafa ijoolleen afaan isaanii dubbatanii isheetti dubbatan isheen immoo waan ishee ajjeesan yookiin immoo waan itti fakkaatu hin beeku dhugaa dubbachuuf gara isaaniitti kaatti jechuudha gara isaaniitti dheechiti. Kanaaf obboleettiin immoo asirchi jechuudha biyya dhugaa kana obboleettiin mucayyoo kanaa isheen immoo akka mucayyoon sun dhugaan ishee ba'uuf sagalee naa ta'aa jettee Mubeetti iyyachaa kan turteedha jechuudha. Innis immoo sagalee ta'ee mucayyoo waan walii dubbattu yoo haasa'umayyuu hin dandeessu dhugaa dubbachuuf. Mucayyoon gara liibitirree dhuftee turte afaanumayyuu akkanatti yaani beektetu dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif hin dubbattu gaafa jedhanii hin sodaatti. Afaan kiyya waan cabaquuf dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuu mucayyoon tun daa'ima enggidii warreen sagalee ta'anii fi akkanatti mucayyoon biyya isheetti galte homaa ta'uu hin taatu gin namtichi kanuma lubbuudhaan iyyuu maatii ishee bira geesse waan gaariidha jechuudha. Yaa ta'u malee ijoolleen akkanatti rakkachaa jiranis namoota baay'eedha kan bu'aa jiran halkanii guyyaa hin jiru kan akkanatti taphachaa jiran ni jiru. Isaanis immoo Rabbiin guyyaa tokko isaan gara fuula gara ifaatti isaan baasee akkanatti nama seenaa isaanii
dubbatu nama seenaa isaanii dubbatatee gara biyya isaaniitti diree garee gammachuudhaan gara maatii isaanii ija maatii isaaniitillee arguu isaanii taasisu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka inni ulfaata. Keessattuu Abiibaa biratti warreen himatan baay'ee tokko dhaggeeffachuu hin dandeenye jechuudha. Warroota beeku jiranii jechuudha. Akkuma argitan namicha dhugaa dubbachuuf akka ulfeessa isaa mucayyoo maal jettee guyyaa tokko bichaan bira rafee jettee dubbachuu yoo hin dandeessu dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko ilaala. Shiin jedhee wanni maayyaa godoo waan ishiin taate osoo himattee furmaata argatti beektanii waan taate sana osoo himattee furmaata garuu mucayyoon tun himattee sagaleedhaan akkanatti akkanan ta'ee akkana nagootee jettee muun abada hin himanne jechuudha. Tarii yoo galtee ganaa kan himattu taate malee himachuu sodaatte jechuudha. Sinii gadee isaayyuu giddiidha mubeen itti iyyee kan kanaayyuu afaan takka lama dubbatte jechuudha. Bakka waan ishii ajjeesan yookiin immoo waan itti fakkaatan akkaataatti ofirraa mil'achaa isaayyuu kanaas of talee biratti. Sodaa tokko malee dhugaa dubbachuuf waan isinirra gahe sodaa tokko malee waan hin hafne yookaan waan boruu namni ittiin sin jeequ yookiin immoo waan badaa tokko dhugaa dubbachuuf ifa baastee himattee akkasitti dhibee tokko hamma gaafa mana yaalaa deemte dhibee tokko yoo himatte malee furmaata akkamitti siif kenna wanti isaan beekan hin jiru jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa waan keessa isaa isaan itti hime miidiyaas yoo ta'u gara keessanillee dubbiseen sa'aatii 24 wajjin haasa'ee jedhe mubeen jechuudha. Bilbilaan akka maal taatee maal si godhee jedhee keessan sirma xiqqoo natti himtee isaayyuu caafi natti himtee. Kanaaf mucayyoon tuni odoo namni gargaaruu danda'a beektanii amma ta'ellee gargaaramtee anuma daa'ima tanaallee guddifattu namoonni hin gargaaru jechuudha. Maaliif mucayyoon daa'ima waan beektu osoo waan beekni jechuudha. Kanaaf waan takkana kunarra ga'ee jechuudha. Kanaaf ani isheen amma hin dubbattuuf amma jettee jalqaba hiriyaa kiyyatu hiriyaan qaba biyyaan faayee dhufee jettiin isin galee biyyaan faayee dhufee gaafa jettuun furmaata argachuu hin dandeenye dhuguma natti fakkaatee jedhamu beeku erga dhuftee turres waan ta'eef yoo san immoo marammaramtee kan dhuftu biyya keefiyan annaa waan akkasiitii waan hundaafiyyuu rabbiin yaa faraduu kan siis ta'ee kan achis ta'ee garuu nitittiin baay'ee maxxoo akka taate ijoolleen achi jiran beerutti jiran jechuudha. Imaniiti jiru abashaan tun marzii akka taate jechuudha. Sinii galee kanaaf nama akkana waaqayyo namarraa qabu nama taanee irraa nama qabu baay'ee ulfaataa. Mucayyoon tun seenaa ishee dhugaa dubbachuuf obboleettiin gaafa dubbattu daa'ima xiqqoo akka taatellee gaafa obboleettiin ishee dubbattu baay'ee tokko garaa nama nyaatti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon maatuma isheetittiyuu nagaan ishii galchee lama ishee taasisu. Waan akkasiitiin namoota rakkina akkanaa keessa jiranirree rabbi rakkina keessaa isaan haa baasu. Waan akkasiitti isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.